Ruutaan Abrahaam mana akimii yookiin hospitaala haa dhaqu jennaan abadan hospitaala hin dhaqu. Tukuratiin keessaniif ilaalcha keessan abilii tureyyuu abilirraa baastanii maal argattanii yoo jettu jechuudha. Ashamaa akkam jirturee hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaayi akkan sin jaalladhuuf sin kabajuu ni beektu waanta ta'eef egaa itti bu'aadhaa. Yoo dhukkubellee bakka na hospitaala galchaa siniin jechuu jaalladha. Minim chiggirin hin jiru. Sababni isaayyuu jechuudha Ruutaa fi Meeriin jechuudha sobanii dhukee walirraa kaasu. Sobanii jechuudha viidiyoo fuulduratti jechuudha maal abbaa kee rakkattee ana miti kan si maalii ta'ee narratti kastataa taa'ii waliin jedhu jechuudha. Kunoo argitanii gudii isaanii jechuudha. Mee ilaalame hordoftoota ammasiin jechuudha. Warri komentii jalatti dhuftanii nu arrabsaa turtanii koottaatee dhiifama jedha. Dhiifama komentii dhiifama barreessa har'a siniin jechuu jaalladha. Innaa inturreeyyuu samuuna kana wanti ta'ee ta'aa jiraanii fi ruutaanii samadee achiin naatinnaa fira keenyadha homaayyuu ta'uu hin qabnu waan isaan gochuudhaaf yaada wanti beekamu hin jiru. Viidiyoo tokko tokko argaan ture isa kanaaf jettootuma isheen lafa laftuu duuban jechuudha. Gaayyee duuba ruutaan itti dhuftee akkamii maayinni maasit gochaa jiru jennaan homaayyuu hin beeku kaa'isuma argamaa jiru viidiyoo irrattidha. Innaayi irratti hojjattee irratti akkas gootinaan jedhanii ergasii immoo xonqaayinii ofisaayyuu of hin beeku wallaalaadha maasooressan ta'inilleetu akkas ta'e jette jechuudha. Achumaan jennaani nuti waan akkanaa hin beeknu jedhanii sabiraan immoo hojii isaanii kan irra taa'ee jiruyyuu abiliirraa baasanii inni homaa tokkoyyuu hin dubbanne haadha mucaa kootii fi mucaa koo biraan nagahaa jedhanii akkasittiin dubbachaa ture. Isaan garuu bakka waan baay'ee ta'anidha kan ishiin jechaa turte jechuudha. Dhagaa Meeriin jechuudha jaarsummaa teessee dhaabbatteetoo ruuttaadhaaf dhukkubsatteetoo jechuudha. Naayi miliyoona tokko inni hermeellatti kennite eessa raqeen jedheen wayne yermeella wayne inum sirratti taphatame inum sirratti cubbee taphatan dhugaa dubbachuuf taanaan viidiyoo keemooyyuu inni laalle garuu ifaa biratti waan ta'e saatii agarsiisaa turtanii innaa boruman sinii dhufa dhaggeeffadhe. Yoo umurii dheeranne waan baay'ee argina naayi kanaafiyyuu obboloota kiyya qaalii isaanii hojii eegalan dhugaan sin jedha hojii eegalan fataadhaa hojjedhaa sin jechuu jaalladha. Akka ruutaan jettutti jechuudha waan ta'e ni jira hin beekan jechuun abiraan waanuma sobeetuma akkas ta'e wayii kan jechaatu jirtuun dhufanii maa'inni isaanii turte Meeriin egaa maal jechuu barbaaddinaan galleennaanii ani hin turreeyyuu wanti ta'e maa'inniinnaanii wanti ta'e immoo ani hin beeku. Abrahaamii yeroo wayii nagaa tureeyyuu gisee tokko wayii jijjiiramee akkana bahee Ruutaa faana. Isa kanaafiyyuu waan inni ta'e tokkollee wanti beeknu hin jiru jennaanii maali dharinnati jechaa jirtu. Abilii maali ta'aa turtanii mana keessan immoo mana hermeella geessitanii jette ishinis wachabdi jechuudha. Silaa dubbii ishee dhaabbata hin qabu mana hermeella miti mana kootidha. Daaniitu Abrahaamidhaan fideetoo dhufee Abrahaamin gaafa fidee dhufu immoo ishii bilbilee haala sanadhaan kanii ishiin dhufte. Yeroo sanas immoo abilisii kan irraa baafnee immoo iyyuu ishiitu akka abilii ni namni hundumtuu ija isaa irra kaa'u kan ishiin taasiste kan ishiin jette jechuudha. Dhugaadha sababni isaayyuu waa'een abilii kana guyyaa lama viidiyoo hojjetanii jechuudha dirqamaan giddiidhaan jechuudha ifaan waan ta'aa ture arginee jirra jechuudha. Isa kanaaf maal yaannaree nuti achuma yaanne bakka allaqe yaanne ammayyuu mucaan maaliif akka inni ta'e deebinuuf hin argan bakka maal jedhu jennaan bakka ana iyyuu naajjesa sasini wanneetta. Jechuudha fataadhuma jedha zanaadhuma jedha siniin jechuu jaalladha. Ruutaan nagaadha jetteetti Abrahaamii daadhiidhuun kana immoo maalum godhu kan gabaabduu kana jechuudha. Abrahaam nagaadha jennaan nagaadha jettee jechuudha. Meeriin immoo Abrahaam nagaadha jennaanii dhukkubeera jettee bira dhaqee garuu amman bira dhaquttee naan baqa bira dhaqiiti haasofsiisee jedhanii
as deebitee roottaan immoo inni akkanatti dhaanii akkanas hin godhu maalidhaayi inni gaafa waan baay'ee taasisaa ture waan baay'ee ta'aa ture anamma sana miidhamaa ture waan tokko baatanii hin jenne hin dubbanne har'a immoo maaliif jireenya isaa jiruu isaa gaa'ela isaatti deebi'e jettaniitu kan sin akkana godhattanii fi inni dammoo waan dhukkube tokko illee hin qabu amma mana sana keessatti immoo galchitanii immoo jettan immoo maaliif mana yaalaa yookiin immoo iddoo ta'e geessinaayyuu sa'aatii dheeraa wajjiniidhaanii haasoftanii intala ishii sana fiddanii osoo tokkummaa keenya ta'ee barbaadaniitu ta'ee maal fuuti ermeellaan jettee ermeel maannaati ishiin kunis akkasuma jettee maal fuuti ermeellaanii jettee jechuudha eenyu meeriin jechuudha ati yeroo darbee wajjiniin ta'uu qabdu walirraa bareedduu baataniiyyuu bashannanuu qabdu hin jenneati dhugaan siniin jedhe jechuun arabsima diraamaa yoo ta'e saba keessanitti himaa lammii keessanitti himaa isa sin hordofutti himaa isa dhugaan siniin jedhe sinin gaddisiisanii amma innaa sin dheebotanii sin beelahanii jechuudha maalidha inni takka jechuun mullucci jettee nama harkaa mucucaa tokko talbaa bishaan keessa wanni ta'e talbaa amma bishaan keessa yoo godhamee ta'e nan qabadha na boosa yoo jedhan yookiin immoo na bottadha yoo jedhan na bottamu isa dhugaan siniin jedhan innaa sana booda bakka daaniin isaan iddoo ta'e deemuufan jira waan ta'eef jedhee waan dubbatee isa kanas immoo ani waan baay'ee siin jedheera Abiraam lekkisaa miti guyyaa 3 hasaa bulu jennaan hin bulu jette maaliif akka inni hin bulle maaliif akkati barbaaddes nuuf hin galu ennaan maaliif bula mana qaba jettee jechuudha dhuguma kaayattee jechuudha meeriinis achi buziyyeeni ani maaliyyuu haa ta'u maali roottaa fana ta'e ermeelaa fana ta'e anaaf guddaa tokkollee hin qabu garuu himmoo ani kan hin barbaadu nagaa obboleessa kiyyaati obboleessi kiyya nagaa miti isaan nyaafa nageenyi isaanii kanaafiyyuu ilaalamuu qaba yennaani eeyyee inni kun rakkoo tokkollee hin qabu haa ilaalamu jechuudha isheenis natti tola bakka na gammachiisaana isa kana nan barbaada dhaqanii egaa isaan jedhanii daaniini gochaa nati gochaa jirtu gaarii miti maal akka ta'ee fi maaltu akka uumamu waliin kan ilaallu ni ta'aata eenyu akkan ta'e sin agarsiisa jedhe jechuudha gaayii waxxaramee dhufe maal ta'ee dhufe jedhaniitoo jiru jechuudha gaayii isa kanadha amma ganaadha hordoftoota ganaadha dhugaan siniin jedhe ganaa isa kana yattu sin eenyu maqaan ishii jaalalleen Abeel Maartiin sun harka Abeel keessaan baasu dhugaan argitu gudii isaan addanii ba'uuniin jechuudha inna dammoo maaliyyuu haa ta'u maalii jechuudha sammuu ilma namaa yookiin immoo intala namaa eeggachuun barbaachisaadha dhiira buttaa jiraa yoo ta'e dubartii geeddaraa oolu kumaatamni isaanii jechuudha as yuutuubii kanarraas kan arga reebu isaanimadha kan maal jedhu isaanima jechuudha ani dhiira jabaa dhiira dinqii jechuudha dhiira buttaa jiraa keessaa kanin ani beeku kanin an argi eenyu jetteetu ta'e buruukee hiriyaa ayimii jechuudha isaanii viidiyoo dheeressu kanin dhaggeeffanneef jechuudha baay'ee isaan dhaggeeffadhu jechuudha darbee dhaggeeffadha viidiyoo isaanii kanaaf inni irraan hojjedhu maaliif jennaan ala kaayee dhaggeeffadha waanta ta'eef jechuudha bilbila kootii fotoon sodaadhu jechuudha haaduu gaawaa fi mana madaamii keessa kan jira sanitti meetoo jira waan ta'eef malee baay'ee tokko natti tolu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan isaan kun garuu maraatummaa filataniiru waan ta'eef yeroo xiqqoo ishee turanis sammuu akka gadi hin dhiisne sodaachisaadha jechuudha roottaan immoo turre jetteetu homaa wanti godhameen tokkollee hin jiru alagaan otoo jedheellee haa jedhu sin garuu akkamittiinidha kan ishiin jetteen jechuudha roottaa waan baay'ee waan jajjabaatu dubbatte jechuudha maaliif jennaan bakka abbaa mucaa kootiiti boruu mucaan koo waan baay'ee na gaafata waan baay'ee naan jedha jetteetta mitiire kanaafiyyuu jechuudha isaan kunis barbaachisu warra abbaa manaa keetii jechuudha isaan faana nagaan qabdu taanaan jechuudha gaa'ila jettee yaadi dhugaan siin jedhe gaa'ila jettee yaadi warra yookiin immoo warra kee faanallee walitti bu'uu sii wayya malee warra abbaa manaa jechuun rakkisaadha sababni isaayyuu isaanitti dhadheerkatta waan taateef jechuudha ni galeera kanaafiyyuu eessayyuu ga'amuun hin danda'amu waan ta'eef ammasii danda'amaa ta'e qoxxabbii godhiitii teessisiitii bakka taa'aatii
kaameeraadhaan ala koottaame taa'atii haasawaati walii gala buziyyaa akkasidha. Ani meelluu liyyee qaba akkasii yoo jettee kun buziyyaan tole jetti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Tole jetti waan baay'ee sila sifaana haasoftee sifaana walii galtee ati immoo jalaa kuffisaa turtee ishii sobaa turtee fi har'a haala kanaan sitti dubbachaa jirti jechuudha. Ishiin ammayyuu ta'eera taanaan eenyu faana yoo haa ta'u garuu nageenya isaan barbaada. Dhuma gubbaarratti gaa'ii akimii haadha quminaamna jennaan jechuudha. Abilii rachi keessan ta'eeto ture kanaafiyyuu mana akimii hin naqu jettee jechuudha. Mana akimii hin naqu. Ishimmoo jechuun maal jetture ammas irratti kana maal jedhama maal akkamitti yaaddu sinanii ani maal yaadaan akkam jechuun ay way Grace family moo Erebsma amsini fadhi suduga dubbachuuf tana inuwa qab buroo maal no dammoo akka daaneni mana buziyyee keessa kanetti heenyoo jettaneetu ta'e falfalaa biinii jechuudha. Abrahaam akkas ta'e Abrahaam akkana ta'e hin jenneen akkana bahee garuu immoo kan sobee xuluutan akkasitti gooteetti siin jedheera gahanii jedhanii desitaatti fixixxi jechaa ture akka san nama shawwadan ilaalame. As deebi'ee immoo ofii isaatii achi geessee kaasee makiinaa keessa kaayee fi biraafee bilbilee ruutaadhaan daaniin fuudheetti buziyyee bira deemeera jedhanii jechuudha. Ishiin immoo ifaatti bilbiltee ifaa waammattee kakaf jettee dhattee jechuudha. Atattamaan maaliif hin geessinaara jetteen jechuudha iddoo ta'e. Maan geessinaa jetteen jechuudha. Haadha immoo akimii haadha qujannaan hin naqu jette. Bakka asoofsiisi minaamna jedhanii daanii siratee deeme buziyyeen immoo asoofsiisi waan ta'e akka nama guddaatti minaamna jedhanii gizee tokko nagaa asoofti gizee tokko immoo waliin dhufte amaluma ishiiti jechuudha. Mannatti meeriin jechuudha. Maaliif deebi'uu barbaadde dhuguma jireenyi keessan immoo ruutaa malee hojjetu foon haadha koo akkasumsinii wayya. Daaniin isaafshii ruutuun faana jira. Ruutaa faana jiraan siniin jedheem. Yaa Rabbi yaa gooftaa komee nagaa qabaadhaa mee fayyaa qabaadhaa sin subscribe gootan malee like gootan malee akka hin dabarre hundi keessa.